Ija bokokee yookaan uftalamuus kan jedhu laallarra. Akkuma suuratti argitan kana keessumaa ijoollee biratti jechuudha. Ija akkas bokokee yoo mul'ate dhibee uftalamuus jedhamudha. Mee kana maaltu fidaa? Akkamiin adda baasnaa? Maal beekuu qabna? Maal gochuu qabna kan jedhu akkamiin yaalama kan jedhu gabaabsinee waliin ilaalla. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabskiraayib gochuun maatii ta'a jechuun barbaada. Iji namaa boca kubbaa qaba. Akkuma beektan jechuudha. Boca kubbaa qaba. Caasaan ijaa kan alaan mul'atu korboo ijaa jedhamee waamama. Daa'imman biratti yookaan daa'imman keessatti korboon ijaa haphiidha. Hanguma umuriin isaanii dabalaa deemeen korboon ijaa yabbinaa fi jabina horachaa deema. Umurii waggaa 3 irratti jabinni korboo ijaa sadarkaa isa dhumaarra ga'a yookaan adaalta leevelii ga'a jechuudha. Jijjiiramni kun sirnaan akka raawwatuuf dhiibbaan ija sanaa yookaan dhiibbaan ija sana keessa jiru madaalawaa ta'uu qaba. Hanga umurii waggaa 3tti guddataa, jabaataa, yabbataa deema jechuudha. Sanaa booddee waggaa 3 sadarkaa dhumaarra ga'a jabinni isaa, yabbinni isaa. Kun akka ta'uuf immoo kan raawwatuuf dhiibbaan ijaa pireejeriin ija sana keessa jiru madaalawaa ta'uu qaba. Wanta kana fakkeenya fudhannee ilaallu. Jechuunis bokokkuun ijaa akkamiin uumama kan jedhu. Fakkeenya tokko fudhannee ilaallee kubbaa pilaastikaa isa furdaa yookaan sharaarraa tolfame. Kubbaa miilaa kan namoonni gurguddoon ittiin taphatan jechuudha. Fi kubbaa pilaastikaa ishee haphii ishee ijoollee xixinnoo ittiin taphatan, ishee mana keessa ittiin taphatan, ishee ifni aduutti baheennaan cooligdu sana jechuudha. Kan daa'immanii wal bira qabnee ilaallu. Kubbaan pilaastikaa yookaan inni furdaan yookaan inni sharaarraa tolfame qilleensaan yeroo guutamu achumatti dhiifamee jabaachaa deema malee bokokee guddachaa hin deemu. Haaluma wal fakkaatuun iji ga'eessaa tokko yookaan iji adaaltii tokko dhiibbaa ijaa ol ka'aa yoo qabaate iji sun achumatti miidhamaa deema malee bokokee hin guddatu. Haa ta'u malee kubbaan pilaastikaa isheen haphiin isheen kan daa'immanii isheen haphiin irraa tolfamte immoo akkuma qilleensaan guutamaa deemeen bokokee guddachaa deema. Haaluma wal fakkaatuun dhiibbaan ijaa ol ka'aa yeroo deemu yookaan dhiibbaan ijaa kan daa'imman umurii waggaa 3 gadi yeroo dabalaa deemu korboo ijaa haphii ta'e waan qabaniif iji isaanii bokokee guddachaa deema. Akkuma pilaastikii xiqqoo sana jechuudha. Garaagarummaan isaa kanadha. Kan nama gurguddaa yoo baay'ee bokokaa deeme leevelii tokko booda hin dabalu. Achumatti ija sana miidha malee. Kan ijoollee immoo akkuma pilaastikii ishee xinnoo sana ta'eema guddataa deema jechuudha. Yeroo pireejeriin keessa dabalu yookaan dhiibbaan keessa dabalu. Dhibee maaliitu fidaa? Akka ijoollee akkas bokoku maaltu godhaa jennee ilaallu. Dhibeen bokokuu ijaaf sababa ta'uun ol ka'iinsa dhiibbaa ijaa daa'imman waggaa 3 gadii mudatudha. Pireejerii ijaa tolkeera jechuudha ijoollee waggaa 3 gadiitti. Sababni isaas bakka pilaastikii siisii waan ta'eef guddataa deema. Dhibeen kun gilaakoomaa ijoollummaa jedhama yookaan childhood gilaakoomaa jedhama. Gilaakoomaan ijoollummaa dhibee hammaataa ta'ee fi yaaluufis rakkisaa ta'edha. Mee akkamiin hubatamaa kan jedhu maa ilaallu? Iji tokko qofti yoo bokoke dhibee qabaachuun isaa dafee barama. Isa kam wajjin kompeer goone waan ilaalluuf. Gama biraan immoo dhiibbaan ijaa lachuu yoo ol ka'aa ta'e yookaan iji lamaanuu wal duukaa dabalee iji lachuu wal faana waan bokokuuf dhibamuun ijaa dafee hin baramu. Dabalataanis ija fayyaa uumamaan gurguddaa ta'an waliin wal fakkaachuu danda'a yeroo iji lamaan affeekted ta'u. Yeroo tokko bichaa ta'u garuu wal caalaa deemu waan ta'eef dafnee adda baasna. Yeroo lamaan isaa ta'e garuu dafnee adda hin baasu. Namoota tokko biratti ija gurguddaa qabaachuun akka mallattoo bareedinaatti ilaalama. Uummata akkasitti yaadu keessatti iji lachuu sababa dhibeetiin yoo bokokan yeroo murtaa'eef akka mallattoo bareedinaatti leellifamuu mala. Haa ta'u malee hammeenyi dhibee kanaa dabalaa waan deemuuf erga sadarkaa cimaarra ga'ee booda hubatama. Akkamiin yaalamuu danda'a kan jedhu immoo qabxii biraadha. Yaalaan ija bokokee bakka isaa duraatti deebisuu yookaan guddina isaa gad hir'isuu hin jiru. Hin deebisu jechuudha yaalli amma danda'ametti. Haa ta'u malee dhiibbaa ijaa hir'isuudhaan iji sun caalmaatti akka hin bokokne fi narvii agartuu irratti miidhaan dabalataa akka hin uumamne gochuun ni danda'ama. Saayizii isaa bakka duraatti deebisuu hin danda'amu. Haa ta'u malee yaalli taasifamu akka inni kana caalaan dabalee taasisuu ni danda'ama. Akkasumas akka inni narvii agartuu irra dhiibbaa uumee ija hin jaamsine ni taasisa jechuudha yaalli. Kunis kan taasifamu baqaqsanii yaaluudhaan qofadha. Akka hubachiisaatti akka dhaamsaatti jechuudha. Daa'imni tokko iji bokokee yoo jiraate yookaan immoo iji lachuu ariitiidhaan guddachaa kan deemu yoo ta'e yookaan guddinni ija lachuu wal caalaa yoo dhufe amma baratamee ol yoo dabalaa dhufe
daa'imni sun ariitiidhaan ogeessa fayyaa dhimmi isaa ilaallatu bira deebi'uu qaba kan jedhudha dhaamsi koo. Galatooma turtii gaarii.